Afaan hin kakachuu gatiin qabu bar. Doktor ko kuno fooloo walirraa qabna waan ta'eef meessin laala reesiitii isaa guyyaa sadi booda gala Mubaarak. Erg reesiitii ati faaduun guyyaa 30 booda galee daqiiqaa 3 booda galee promise. Sagantaan maal ta'e jettee Neymar sagantaa hin hafee Dubaayitti ni jala kaansel gootee ati. Sagantaan kee bilaashaa miti. Waa tokko jiru. Namni gara kee boonjaa. Wallahi eenyu fama. Wayne Fatari. Sagantaa koo bartata garuu hidhii sadaffadha Neymar. Tokkoon si gara kee abaatu. Tokkoon si. Maal Tokkoffaa wanti isin beekuu qabdu ijoolleen bitaa hin jirtan. namichi kun eeggata akka biratti akka wanti biraatiin dhaggeeffataara taa'ee maal jedha namni tokko yoo dhaqe surree mataan baafadha jedhee yaa rabbi gaa nama kumaatamaan dhufee jennaan yoo viidiyoo waraabame si gadhiifama laayivii. Nam tokko dhufu Mubaarak. Eshi. Nam beekaan. Amma muudii isin gochuu deemtan nam beekaan. Annaqa Neymar annaqa andee malaat. Innatti Ilaali. Ati nattu maal gochaa jirtati? Ayyee. Innaqumi. Wallahi nattu. Afuura qulqulluutti me biiftu ati nattu. Anu wallahi nattu jedha bar. Eebadi yaa rabbi guyyaa saniin nagaye. Bagai. Bagai. Neymar Bagai. Neymar Biiftu. sanuu artistoota wajjin fataa jennaa bargaafatan. Habibi. Ala babee dhufe. Dhaggeeffadhaa isa qababa. Mana dhiisii tikkeetti jedhee biizaa hojjechiisee artistoota Oromoo meeqa dardareen fidaara wallaahi. Kun amma biizaa qopheeffatanii taa'aru. Dhaggeeffadhu sinima. Akka jedhetti simatan immoo immoo laal ta'a Oromoo biyya kanaati. Akka waan bakka mootummaan tokko dhufetti simatamu. Dhugaa jedhe gurbaan. Gurbaan tokko waan inni dhagee komantii sanaan. Maqaa tiiktookii agartuu miidiyaatti jijjiire miidiyaan baneere Mubaarak jedhe. Dhugaa lama. Saaksii kee godhanii baay'een bareera. Wallaahi. Gara mannaa taachuu ta'u. Amma ati dalagatte sorbee kana beektaa? Waan tokko laasoo ragaxaa sinniiftee sagalee ta'uu sinniiftee nam tokko rabbii maal sidii godha beektu? Ijoollee dhaggeeffatan waa'ee miidiyaan nageenye namni naa dhageesse mucaa kana naa eebbisa. Utuunan miidiyaan maal jedhee gadi bee viidiyoo tokko jedhee Mubaarak Musamma akkati miidiyaa eebbisiisuudhaaf Finfinnee taartu dhagaheen jiran dubara geesseerte. Ijoolleen Finfinneertu gixxeen arattee dhuftee caccabdee dhuftee danaa eebbifte. Amma mau Dubaayitti beeksisaa godhaara dhiisaa. Al tokko ko sharriin hojjetan khairii ta'a argitanii. Amma beeksisa hojjetaa jira. Gadagateen jedha randoo. Dhaggeeffadhu Mubaarak. Asa gabaabaa jechuudha. Amma Dubaayin keessatti uummata gaaxuudhaaf siistema akkamii akka fayyadamaa jirtan sitti mu'an. Tokkoon hin beekaman. Maal beektaa? Kiyyaa Jabalii fi Maahir jara kana walitti qabatanii jechuudha. Warra duudee lama ofirraa hin qabne. Birrii kuma kudhan kenneera yaa kuma lama kenneera jedhii sobiyeettu. Saaksii nan beekama. Waan nan beekamu. Jarri kun dhaabbatachuu maan jammaru namni dhugaasee jechuudha. Si mana madaamiiti qodaaritti hedduutees. Waan qabdu baaftee jechuudha. Ijoolleen mana madaam lubbuu keenya waarqirraan kusan dhodhanii qobboon keenya. Wayyee. Ila achirratti amma ilaalaal waa'ee caarataati wanti inni kaasee kakataa jiru. Caarataa abbaa. Cheekii osoo hin ta'in akkaawuntiin dabarsine otoo hin ta'in qabatamaan ol baasaniitiin kan walirra caaratan bar. Harkarra ol baasanii akkanatti mul'isaatiin walirratti kan hojiidhaanii waggaa meeqa keessa turreedha Bibi. Akka tamma saaksii keessan nan beeka mush saaksii yaada. Haadha koo waan Mubaarak otoo beekta ta'e waan Mubaarak nu godhe bineensi baddaa nu godhe. Dhaggeeffadhu waan Mubaarak nu godhee jiru nu godhe. Labsa wal argisiin ta'e Neymar biisaa si ergu beekee. No. Tu dhufuu barbaade guyyaa tokkotti nu baatu barbaadu wallahi. Neymar wallahi Dubaayin tu dhufin rabbi sin ajjeesin. Hawwata si dhaamu otoo Dubaayin hin dhufin rabbi sin ajjeesin. Kottu muuziqanyoota jiru. Raaba kooti. Ketti si ergaa. Biyya rabaa yoo ta'e raaba kooti. Ani kafiila abdiiti laamma. Kafiila abdii ana siifis kafiilan ta'an. Qaama sirraa hojjeta. Dhaggeeffadhu. Nama meeqa walitti qabatte amma nama dhufee gaafas birrii kennu sobee. Nama sobee birrii kennu awwala. Nama kudhanii. Qophaa'eera nan beeka. Lakkiiriyoon koo. Ashkaabaatonni kee jiru. Ashkaabaatonni kee jira maahir minaamii. Nagarno akaaloone. Ani gosa waan kana muuziqaa. Maartu kun bar dhaggeeffadhu maqaa insaalfatta maqaa nama waame wallaahi. No. Mangistiidha. Maahir. Mube. Wallaahi maqaa mootummaa akka waa maartu tilaali. Bara ijoollee gara kun mootummoota. Diinaa dhibba kuma tokko kennisiif kenna waan ta'eef ashkaabbatti rakkoon qabu.
Ini apa lo kakak? Mudu juga banyak. Dikale? Wallahi. Mangkisi dah. Makana mawamilati. Makana mawamil. Shamar nama kami kusi mangkisi dah aku. Masih fayya duba. Kanafi. Namni wo ma fayya duba far sabar. Kanafu. Mamen. Mamen dah. Amma visa siya ka. Passporti ba batata gashi. Passporti ba batata tam. Benar ya beri visa dan nyabate. Biar apa kami renang nundal. Sikare? Mube. Ayo. Dubai ni memang. Oi Neymar koi yero takka. Akkana agonu isuma kana yujechu. Ticket ramurre visa rabasne. Me ummanni Dubai malakate fi nuyin kunu malakate yakka inni ufe argu guyya sanirra taferru Majete kan. Guyya sanirratti sinjeel. Ummanni balleessitu kunii fi mubeen kunu ummanni kun mee iddoo akkamii akka qabuuf akka dhuftee agartu. Fiizaa si murree tikeetti si fiizaa si baasnee tikeetti murree yoo si finne maal jette arguun amanuudha jedhanii dhuftee jaan argite wayyaa achi keessee kakachuu. Dhaggeeffadhu. Jara akka Hamzaa Hashimtu dhufa. Hattuu bichaan innis hattuudha. Hattuu akka Mubaarik inni bara. Nama dhaqu beeka. Tokkoon nama dhaquudhaan beeka wallaahi. Nama Mubaarikin bira dhaquudhaan beeka. Diqqoo birrii irraa citaafiyyuu yoo dhagaye Hamzaa Hashim yoo dhufe dhagaye. Callaarraa. Nimar. Eenyutu baase? Maal? Ofuma abbaye moo? Ofuma abbaye? Ofii bahe maqaa Hamzaatti bu'e innaa. Deemeetiin ustaaza tuqee bara ustaaza tuqee. Firankii ajaa'ibaa jechuudha. Jarri guyyaa guyyaatti uummata irratti hojjetanu amma viidiyoon gadhiisee ka'e dhaqee ilaali. Mee Firankicha silkii biraatiin naqiitii keessa. Nabiyyi jiraatu natti fakkaatu. Wajjin gaatu wayii kanaaf. Tuqamuun jaallatu wayii. Wajjin uummata saamu wayii. Bilbila biraatiini. Obeedu waayee. Ani baafne. Bilbila biraatiini. Firankii jarri guyyaa Abdii Geetaachoo dhaqee ilaali viidiyoo nama poosti godhe. Neymar. Turkiin keessa jira meekaanin jedhu amma mubeeni karaa maliidhaan hawaasa qoqqoqqoqqoy hawaasa nyaataa jira akka yaani akkan uf barru uf nu barsiisaa jirtansa ka hojjete nuyi kan fidaaru nuyi kan nyaatamaaru nuyi nuwam tokko isin hin galchuu keessaa baadhiisa baga nu nyaate bakka beekaa uf nyaachisne waan ta'eef baga nyaate. Jitu biftuu koo dhaggeeffatu maati immoo. Maazarii keetti mana ijaartittaa mana haaraa ijaartittaa. Wallahi sanuu viillaa keessa galte viillaa. Maaliin nama dhaabeet. Ifamaa hojjetu. Viillaa keessa galte alhamdulillah. Wallahi yoona hijaaba qayyaratu qabdu. Wallahi rabbittan kakadha. Kootu qayyariif kaati. Isi biftuu ani koo waan beekuuf ani bara. Isin asirra baatanii saqqasuudhaanii waa tokko hin darbamu. Haati koo arsiidha ati jimma arsiidha ixee beektaa waan isin keessa galte. Nam beeka warraa asirra baatanii Mubaarik ashkaabatan nama haati koo qamisii tokkoon jee jiraattu bara ishini. Bagataan. Boru yoo haati teenne sunu rakkatte haadha teenne sanu kan cinaa dhaabbatee haadha teenne sanu. Amma yoo rakkattee ammoo tooti fayyaa qabdu rakkattee waa asirra baatee saqqas tasaatti. Bagataan. Mubaarik Nimar. Gidduudhaan qofa waa jireetan bu'aa. Kar inshallah atis waan irraa dubbataartu situ beeka. Tarii an akka nama tokkotti wannan jedhu jiraate gaarii isaa ta'u tola badaa isaa ta'u guyyaa waamicha isaa guyyaa cidha isaa irratti argamanii hundinuu ajajjabeessanuu atis irraa nafiniin siin jedha. Tarii sanaan booda yoo inni miidiyaa laafaa ta'e hin jabeessina wajjinumaan taane akka inni jabaatu akka inni cimu akka inni guddatu akka inni mul'atu goona. Ammaaf garuu cinaa isaa taanu guyyaa sanatti hin jedhaanis akka nama tokkotti taphadhaa nan deebi'aa ishee wandimee. Ishi Habibi. Ishi bakka Ashrafuddin. Atis Mubaarikiin kana baay'ee baraa warraa fagaatti dhugu addunyaa namtisin. Kanaaf ija qabataa ta'u. Himi dhugaadhuma himi. Himi dhugaa. Naqidhaa nam tokko naqidhaa. Nam tokko karaa sana hin bayyina. Abdii hiriyaadha jedhu kun addunyaa. Cuma. Abdii jedhu Sharafuddin jedhu. Ammaana kete beektaa Nimar. Ani
Womo jireenyuma koo keessatti yoo obboleessa koo ta'an komiidhuma jibba beektaa waan isaan beeku malee utuma namni na miidhe komiin jaalladhuan nama komachuu biyyaansi amma inni gaarii hojjete bicuusii dinqisiifachuu jabeessuu ta'e malee isa inni baay'ee na miidhe iyyuu jechuudha yoo obboleessa koo ta'e hamaa dubbachuu aloodde maal akka ta'e hin beekuwan. No, anke maal nan beekaati anke habibi nan beeka akka jarri gurra gittiin gurra si qabanii seeraan si fudhachiisan nan beekaan an kana nan beeka abshir an tintara daamar. والله دينا مربيكا تجلس على زملتي مسكينة أما دوشي وندم فتاة ولا جلتها ينسين بوارا عندي بياشي إيش يا بيبي متابر إلى باللساني شرف الدين كنا سوفتي كبني أبدين بدي رسلا يو أبدين والله لا لا شرف الدين والله وانقار وجتني مرمال جتورة سبرة جران أرجع تمتي Nagaan ola gaafa dhibba jahaa fi sagaltamii torba akka isa jala jirtan gaafa sagantaa mugee disgoo ijoolleen imaaraat keessa jirtan illee kan biyya biraa jirtan jiru. Biizaan hojjechiisi biiftuu nan dhufa sukkaareeraan amma kalaas. Dhugaa rabbii keessa na dubbisi anatu. Baareenii jira. Abibti biizaan hojjechiisi Dubaayii. Baareenii jira. Konsertii Dubaayii dhaqaa na hojjechiisi biizaa. Nas yoo jisiisa kotu. Saadwe. Afwe. Wallahi saadu natu akkaantii mubaarik sitti erga. Kan kee ani fadi waliin gadhiin mubaarik. Anu qaba barmo fuad malta si dhukkuba. Bakka asii fan erga. Anu qaba na ergi garuu bakka tifeeteen haasiin jechuu danda'a. Hin booxxaamni ajandaa keetti oofan. Reeshiitii mubaarik ergi oofan atti ergi an maqaa kee tiktokii keetiif maqaa kee fudhadheen as viidiyoo jedha ergi. Inshallah. An namaa miti wallahi. Achuma fooloo kuma kudhan nagalchisiisi kuma saddeetiin ta'a. Kilaan erga. Birrii meeqaan kutama qoon? Wallahi isin galcha. Birrii meeqaan kutama? Mee dhuguma afuuffaa kee saaksii kee dhaagalti. Saaksii akkasii. Meeqa galchi ammuun haadhi. Sila birrii meeqaan kutama tikkeettiin aan hin beeku tikkeettii kutadhee galeellee amma ni kutamuun illee. Birrii kuma 70. Qabdaa kuma 70. Qabda. Kuma 70 Itoophiyaan qabdaa. Maal jechuudha ma ji'a tokkottuu isa na waliin nyaadha habibi nu faaxonni mana madaamee sooressaaf waad maal taate ati? Summa wallahi kuma 40 caalan nyaadha. Wallahi kuma 40 wallahi kuma 70 waliin nyaadhaan ji'a tokkootti. Tayyib kuma 70 difiniin ergitee naan. Difinii tuun minin erga difinii. Haasaa gabaabsa. Wallahi. Ndee. Tayyib. No, wallahi billahi. Dani di bija foolo na godaasin. Amma na erga. Wallahi kuma 40 nyaatan jedha bar. Wal amma nu nyaannu yuun beeku bar. Birrii kuma 40 warra dhareef biyya alfanii kuma 40 nyaatan jira. Kama nyaatan kuma 50 wayi nyaatan kuma 60 la nyaata warrummaa narraa addisiin dhufee yuubba. Sharafan beektu moo akkam? Sharafni meeqaan ni mana wadaa viidiyoo waraaba. Okay, master qaadi. Maafi rakkoo yaa bibi kaameeraan nurka jira waraabna. Tokko kuma 40 nyaadha. Maaliif ma? Faa birrii ni kusaba. Itoophiyaatti yoo suree tokkitti qamisii tokkitti bituun birrii kuma 10 kuma 70 miti dhibba yoo ta'e maal beekte? Maaf faayida? Sakkasila birrii miti. Kuma 70 waan guddaa gootee akkam tikkeettii faa sooyitu taanaan guyyaa takkatti qofa fidala guyyaa takkatti ji'a tokko doon ta'e ji'atti